Ispoonsara kabajaa baankii Awwaash guddaa galateeffannaa akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu ispoortii sa'aatii kanaan sitti himaa oduu biyya keessaatiin nan eegalama. Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbeen 20ffaa har'a eegalu sabbataa fi Walaayittaa Diichaan galchii 2 qixaan xumuruun qabxii qooddataniiru. Sa'a tokko eegaluun ammoo magaalaan Hawaasaa Bahar Daar waliin taphachuu irratti argama. Liigichi boorsitti fufuun Qiddus Goorgis Jimmaa Abbaa Jifaar waliin Dirree Dhawaan ammoo Buna Sidaamaa waliin taphatu. Murteessaa Baamlaak Tasammaa Olompikii Tookiyoo baatii muraasa booda gaggeeffamu irratti murteessummaan kan hirmaatu ta'uun himame. Olompikii Tookiyoo irratti Itoophiyaan gama atileetiin kan hirmaattu yoo ta'u, murteessaan idil addunyaa Baamlaak Tasammaa Olompikicha irratti murteessummaan Itoophiyaa bakka bu'uun irratti hirmaatu jedhameera. Olompikicha irratti murteessitoota hirmaatan keessaa Baamlaak Tasammaa tokko ta'u Federeeshiniin Waldaalee Kubbaa Miilaa Addunyaa Fiifaan ibsa irra baaseen beeksiseera. Murteessaan idil addunyaa Baamlaak Tasammaa carraa argatetti gammaduu fi yeroo dheeraaf kan eegaa ture ta'uus himeera. Pirimeer Liigii Ingilaand torbee 33ffaan har'a galgala taphoonni lama